Tole ani abukaatoo Jawaar qofa osoo hin ta'in namoota afuriiti. Arfan isaanii obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xahaati kan waliin iddoo tokkotti hidhamanii jiranii. Naannoo Meeksikoo jedhamu sanatti waajjira poolisii federaalaa kan fakkaatu wayii keessatti bakki sun yeroo biraa waajjira poolisii federaalaa miti, isa idilee miti jechuudha. Bakkuma haaraa wayii uumaniiti achi kan jiranii. Arra beellama dhannee dubbisuudhaaf sagantaan qabnu turre maatiin isaanii nutti bilbilanii Jawaar dubbisuudhaa yoo dhannu adda nu baafachuu dadhabee isin eenyudha jedhee nu gaafatee jettee obboleettiin isaa nutti himtee jennaan abukaatoo nama lama taanee kaanee dhanne gaafa dhannu dabareedhaan arfan isaanii iyyuu argannee dubbisnee jirra. Obbo Jawaar koomiin inni qabu maal inni iddoon itti hidhamanii jiran beezimentii yookaan lafa gadi kan seene jechuudha. Lafa isaa idilee osoo hin ta'in beezimentii keessatti akka hidhamanii jiran bakki sun baay'ee kan qorru ta'uusaa aduutti gadi ba'anii aduu kan hin arganne ta'uu akkasumas mana fincaaniitiif ganama sa'aatii 12tti bahanii galgala sa'aatii 12 qofa ganama 12 fi galgala 12 qofatti akka mana fincaanii dhaquun ayyamamu yeroo kaan itti cufamee mana keessa akka ta'an nu ibsa jechuudha. Kana maleellee maatii wajjin akkitti wal dubbisan halaala irraa yookaan baay'ee fagoo bifa nama adda baafachuu hin dandeenyeen irraa fagaatanii lallabanii akka walitti haasa'anii fi humaayyuu maatii isaatti himachuu akka hin dandeenyedha. Komiin isaan qaban kan isaan nu kaasanii komiin achi keessa jiru kanumadhaan hin qorraa garmalee qorraa kan jedhuuni komii isaan kaasan. Obbo Baqqaleenis kanuma himanii obbo Hamzaanis haaluma wal fakkaatuun komii kan nutti himanii achi keessatti obbo Baqqalee obbo Jawaar kutaa tokko jiru. Obbo Hamzaanii fi obbo Shamsaddiin kutaa tokko jiru. Haala addaatiin kan nutti himate Shamsaddiinidha. Shamsaddiin har'a qofa kan argine akka abukaatootti kan dubbisneeyyuu dubbisuudhaafuu baay'ee rakkoo ture kan ta'a. Inni kan nuun jedhu maal inni gaafa qabamu garmalee areebanii garmalee rukutamee jira. Yeroo duraa ulee poolisii kan pilaastikii kanaan areebanii gara booda amanii sibira lagaati jira. Jawaariyyuu amanee jira jedhanii areebanii ana bira homtuu hin jiru waan hin beekus hin qabu jedhee gaafanii jalaa didu ulee pilaastikii sana dhiisaniiti feerroo sibiilaatiin areebanii jedhee qaama isaarraa wayyaa fuudhee nutti argisiisee jira. Qaamni isaarraa iddoo baay'ee madaati jira. Isa kanas soosteenyaa poolis xaabiyaa bakka jedhamu naannoo piyaasaa yeroo turetti yaala akka hin arganne mana yaalaa yeroo guyyaa lama dhaqee jennaan gaafa tokko achiin ga'anii otoo yaalchisiin poolisiin hin yaalamtu ati jedhee hakiimiin yookaan dooktarri yaalamuu qabaa mucaan kun miidhamee jira jedheetu yaala argachuu qaba jedhee hakiimiin otoo jedhu poolisiin didee humnaan adeebiseera kan jedhu. Guyyaa biraa immoo warri Human Rights Commission yookaan warri mirga Commission mirga namoomaa gaafa dhaqee dubbisu yaalamuun qaba jedhee gaafa itti maddu. Dhaqee hakiimii argee hakiimiin qoricha naaf ajajee qoricha sana fudhadhee yeroo deebi'u iddoo mana ture sanatti yeroo deebi'u poolisiin ajaja hakiimiin naa kenne sanarraa fuudhee ciree akka inni yaala hin arganne na godhe hanga irraatti yaala malee kan jira garmalee na dhukkubaa kan jedhu inni haala addaatiin hime akka waliigalaatti komiin guddaa isaan qaban lafa jalatti hidhamuu sana garmalee qorraa maatii wajjin baay'ee halaalattidha kan arganii poolisiin itti simbutu garmalee eegumsa guddaa fi ulfaataa jala kan jiran ta'uu isaati kan nutti himan. Bakki nu jiru ifa gahaa hin qabudha kan jedhu ta'uumama gahaa hin qabu ifa baay'ee xiqqoo tokkotti galti kutaa keessatti kanaaf bakka dukkana keessa turee yoon ol ba'u lafti natti dukkanaa'eetiin adda baafachuu dhabee kan jedhu kan inni nuu kaase. Fageenyi jira. Dukkana keessaa ifatti yoo baatu iji sirriitti ilaaluu dhabuu ni mala. Isa kana nutti himate maaliin rakkoon addaa jira miidhaan sirra garbiraa rukuttaan hin jiru wanta addaan jiru garuu lafa baay'ee qorruu fi baay'ee mana dhiphaa keessa
lafa jala kan jirru waan ta'eef yeroo achi ol ba'u nama sirriitti adda baafachuun dhabee kan nuun jedhu. Ishee kaleessa Dr. Tokkummaan ibsa ni kennee jira fakkaata. Ijoolleen galmee Arafaat Abubakar jedhaman nama 10 keessa namni tokko koovidiidhaan shakkamee iddoo biraa jiraadha kan jedhanii nama 12 moo akkas ta'anii kutaa tokko keessa jiru. Har'an ijoolleen abukaatoo biraatti deemee akkanatti manitti galmee tokkorratti nama 10 dhiyaate isaan hundiyyuu rakkoo koovidii keessa sodaa hamaa keessa akka jiran. Ijoolleen kun kan jiranii mana barumsaa sadarkaa tokko sababa lakkoofsa tokko kan jedhamu naannoo Inqulaal Faabrikaatti kan argamu keessatti argamu. Akka waliigalaatti mooraa sana keessa ijoolleen 3 yookaan kan dhimma kanaan shakkamaniidha. Namoonni 3 koronaa vaayirasiitiin shakkamanii jedhamanii mana qorannaa galanii jiru. Kanaaf ijoolleen mana barumsaa sana keessatti hidhamanii jiran garmalee sodaa keessa akka jiran har'allee mana murteetti himanii jiru. Kaleessallee kanuma himnee jirra. Mana tokko keessa nama 12 nama 10 akkana walitti baay'isanii hidhuu kanatti jira. Isa kan akka nuuf fooyya'u deebinee mana murteetti iyyachaa ture jechuudha kaleessa sarratti. Tole ani abukaatoo Jawaar qofa osoo hin ta'in namoota 4 arfan isaanii obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xahaati kan waliin iddoo tokkotti hidhamanii jiranii. Naannoo Meeksikoo jedhamu sanatti waajjira poolisii federaalaa kan fakkaatu wayii keessatti bakki sun yeroo biraa waajjira poolisii federaalaa miti isa idilee miti jechuudha. Bakkuma haaraa wayii uumaniiti achi kan jiranii. Arra beellama dhannee dubbisuudhaaf sagantaan qabnu turre maatiin isaanii nutti bilbilanii Jawaar dubbisuudhaa yoo dhannu adda nu baafachuu dadhabee isin eenyudha jedhee nu gaafatee jettee obboleettiin isaa nutti himtee jennaan abukaatoo nama 2 taanee kaanee dhanne gaafa dhannu dabareedhaan arfan isaanii iyyuu argannee dubbisnee jirra. Obbo Jawaar koomiin inni qabu maal inni iddoon itti hidhamanii jiran beezimentii yookaan lafa gadi kan seene jechuudha. Lafa isaa idilee osoo hin ta'in beezimentii keessatti akka hidhamanii jiran bakki sun baay'ee kan qorru ta'uusaa aduutti gadi ba'anii aduu kan hin arganne ta'uu akkasumas mana fincaaniitiif ganama sa'aatii 12tti bahanii galgala sa'aatii 12 qofa ganama 12 fi galgala 12 qofatti akka mana fincaanii dhaquun ayyamamu yeroo kaan itti cufamee mana keessa akka ta'an nu ibsa jechuudha. Kana maleellee maatii wajjin akkitti wal dubbisan halaala irraa yookaan baay'ee fagoo bifa nama adda baafachuu hin dandeenyeen irraa fagaatanii lallabanii akka walitti haasa'anii fi humaayyuu maatii isaatti himachuu akka hin dandeenyedha. Komiin isaan qaban kan isaan nu kaasanii komiin achi keessa jiru kanumadhaan hin qorraa garmalee qorraa kan jedhuuni komii isaan kaasan. Obbo Baqqaleenis kanuma himanii obbo Hamzaanis haaluma wal fakkaatuun komii kan nutti himanii achi keessatti obbo Baqqalee obbo Jawaar kutaa tokko jiru. Obbo Hamzaanii fi obbo Shamsaddiin kutaa tokko jiru. Haala addaatiin kan nutti himate Shamsaddiinidha. Shamsaddiin har'a qofa kan argine akka abukaatootti kan dubbisneeyyuu dubbisuudhaafuu baay'ee rakkoo ture kan ta'a. Inni kan nuun jedhu maal inni gaafa qabamu garmalee areebanii garmalee rukutamee jira. Yeroo duraa ulee poolisii kan pilaastikii kanaan areebanii gara booda amanii sibira lagaati jira. Jawaariyyuu amanee jira jedhanii areebanii ana bira homtuu hin jiru waan hin beekus hin qabu jedhee gaafanii jalaa didu ulee pilaastikii sana dhiisaniiti feerroo sibiilaatiin areebanii jedhee qaama isaarraa wayyaa fuudhee nutti argisiisee jira. Qaamni isaarraa iddoo baay'ee madaati jira. Isa kanas soostenya poolis xaabiyaa bakka jedhamu naannoo piyaasaa yeroo turetti yaala kan hin arganne
mana yaalaa yeroo guyyaa lama dhaqee jennaan gaafa tokko achiin ga'anii otoo yaalchisiin poolisiin hin yaalamtu ati jedhee hakiimiin yookaan dooktarri yaalamuu qabaa mucaan kun miidhamee jira jedheetu yaala argachuu qaba jedhee hakiimiin otoo jedhu poolisiin didee humnaan adeebiseera kan jedhu. Guyyaa biraa immoo warri Human Rights Commission yookaan warri mirga Commission mirga namoomaa gaafa dhaqee dubbisu yaalamuun qaba jedhee gaafa itti maddu. Dhaqee hakiimii argee hakiimiin qoricha naaf ajajee qoricha sana fudhadhee yeroo deebi'u iddoo mana ture sanatti yeroo deebi'u poolisiin ajaja hakiimiin naa kenne sanarraa fuudhee ciree akka inni yaala hin arganne na godhe hanga irraatti yaala malee kan jira garmalee na dhukkubaa kan jedhu inni haala addaatiin hime akka waliigalaatti komiin guddaa isaa qaban lafa jalatti hidhamu sana garmalee qorraa maatii wajjin baay'ee halaalattidha kan arganii poolisiin itti simbutu garmalee eegumsa guddaa fi ulfaataa jala kan jiran ta'uu isaati kan nutti himan. Bakki nu jiru ifa gahaa hin qabudha kan jedhu ta'uumammaa gahaa hin qabu ifa baay'ee xiqqoo tokkotti galti kutaa keessatti kanaaf bakka dukkana keessa turee yoon ol ba'u lafti natti dukkanaa'eetiin adda baafachuu dhabee kan jedhu kan inni nuu kaase fageenyi jira. Dukkana keessaa ifatti yoo baatu iji sirriitti ilaaluu dhabuu ni mala. Isa kana nutti himate maaliin rakkoon addaa jira miidhaan sirra garbiraa rukuttaan hin jiru wanta addaa hin jiru garuu lafa baay'ee qorruu fi baay'ee mana dhiphaa keessa lafa jala kan jirru waan ta'eef yeroo achi ol ba'u nama sirriitti adda baafachuun dhabee kan nuun jedhu. Ishee kaleessa Dooktar Tokkummaan ibsa isinii kennee jira fakkaata ijoolleen galmee Arafaat Abubakar jedhaman irratti nama 10 keessa namni tokko koovidiidhaan shakkamee iddoo biraa jiraadha kan jedhanii nama 12 moo akkas ta'anii kutaa tokko keessa jiru. Har'allee ijoolleen abukaatoo biraatti deemee akkanatti manitti galmee tokkorratti nama 10 dhiyaate isaan hundiyyuu rakkoo koovidii keessa sodaa hamaa keessa akka jiran. Ijoolleen kun kan jiranii mana barumsaa sadarkaa tokko sababa lakkoofsa tokko kan jedhamu naannoo Inqulaal Faabrikaatti kan argamu keessatti argamu. Akka waliigalaatti mooraa sana keessa ijoolleen 3 yookaan kan dhimma kanaan shakkamanii hidhaman namoonni 3 koronaa vaayirasiitiin shakkamanii jedhamanii mana qorannaa galanii jiru. Kanaaf ijoolleen mana barumsaa sana keessatti hidhamanii jiran garmalee sodaa keessa akka jiran har'allee mana murteetti himanii jiru. Kaleessallee kanuma himnee jirra. Mana tokko keessa nama 12 nama 10 akkana walitti baay'isanii hidhuu kanatti jira. Isa kan akka nuuf fooyya'u deebinee mana murteetti iyyachaa ture jechuudha kaleessa sarratti.